والله لازم سينا يروج القباتف ميديا كان رتي أرجع أجاي دب بسكيس سينا نكان قلبي نجابسيته إممان الرابوته والله لازم سينا حسن كساراكو حسن كسارا كان أقولون كيسانون بيت ميديا كان رتي كل في تبعتو في أكاسومس فيديو إسا كيستي نام سجارة جرانا ما دبر سودان بيكما والله سينا إسا قوتو إسا يو دب بسيجدو والله إممان كبachun dandeenna yeroo jalqabaatiif seenan imimmaan narraa buufte seenaa san kasaarati waan keessa tare guutuu gaafa barreessu keessatti waan maatii kana hunda gaafa inni barreessu wallahi lazim imimmaan qabachuun dandeenna yeroo jalqabaatiif imimmaan kiyya kanarraa bu'e seenaa san kasaarati namni kamuu gaafa miidiyaa kanarraa kolfee taphatu keessa isaa fayyaa fakkaata malee garuu keessa isaa isuma afi rabbi beekachuu abbamaa fi rabbi uf beeka wallahi lazim hedduu garaa nama nyaataa jechuudha seenaan san kasaara kolfinee taphanna malee keessi kenna guutuun nama keessi isaa madaadha jechuudha keessa nama mootu rabbii malee namni beekuu hin danda'u keessa nama ka argu rabbii fi abbaa bicha of arga kanaafuu asan kasaaraa kana amma wanni godhamuu qabu namuu jajjabeessuudha wallahi lazim yoo gaafa kana waliin jabeessine gaafa kamal jabeessan jabeessu jechuun waan biraatiin odoon taane yaada wal jabeessu wal bira dhaabatanii haiza waliin jechuu abshir waliin jechuu gorsa garagaraa walii gorsu xiqqaa fi guddallee naga danda'u yaada walii qoodudha kana malee waan biraati miti walumaa galatti dhugaa rabbi waan hin darbine hin jiru akkuma rakkinni illee jiru gammachuullee jira waa hedduun nama mudata keessattuu ilma dhiiraa waa hedduun nama mudata abshir siin jedha san kasaaraa dhugaa rabbi wallahi lazim hedduu qalbiin na cabxan yoo waan san hunda dhaga'ee argee dubbisu hedduu takka qalbiin na cabxe abshir waan hin darbine jiru hunduuni darba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشياء ماركة من ورمان تبرا أكمل كيسني جرتو بجراتنا بليس نمن فيديو كي يكنا أكرتنا ندي كيسنو يو شير قداتي والبران ناقا كسي شير قداني والبران ناقا سنو اللي أبدي نسين الرقب أنا أول مقافة ميديا كنا دفو وانا نسين التمتشو حاجة ميديا كنا دفو كبا غرو تكابو يتوكو وان سنة رادو بدين بيكو براران إيا أولا مالي جنان akka sagalee kiyya kana nama hundi dhaga'u akka sagaleen kiyya kun nama hunda bira ga'uun barbaada kanaafan takka kanaan dura dubbadheen beeku jechuudha maali innis yoo jettani waan gidduu kana deemuu jiru hundi keessanuu arguu jirtani ani nama obboleewwan kiyya dhabe keessaan nama tokkodha obboleewwan kiyya kaan akka taate kaan immoo lubbuudhumaan achi buutee si dhabe warra achi buutee dhabaman keessaa isa tokko suuraa isaa qaba isa tokko suuraa isaa hin qabu maaliif jenna ana xiqqoo bade waan ta'eef inni ana xiqqoo bade aafis abbaa tamaam haji abbaa maccaa jedhama yoo sagalee dhuma kana dhaga'ee na qunnameefanii yoo lubbuudhaan jiraate jechuudha nama hedduutu akkasitti wal qunnamuu jira waan ta'eef inni tokko immoo kunoo isa kana Umar abbaa tamaam haji abbaa maccaa jedhama isammoo yoo saagartan jechuudha na qunnamtan lakkoofsa kiyya isinii kan ganna waan ta'eef lakkoofsa kiyya koodii wajjin isinii ganna qabadha duwwaa 96 65 92 90 duwwaa 5 4 6 akirri lakkoofsi kun WhatsApp imo telegiraamaan illee jira FB kiyya illee kunoo kana نقول نما إسنين جتوا بربادة شير قداتي تكاني قدان كيسن نمني أفهم كنا بيتن والبران ناقا كاسي والبران ناقا سنولة أبدي إسم برا أبا سين جتوا بربادة